Hordoftoota koo harka fuunee isiniin jecha dibata baay'ee bareedaa ta'e takka fuula keenyaaf qopheeffannee jirra. Dibata kana gaamaarree waliin hojjennee, waliin dibannee, waliin dhiqannee haga dhumaa ilaalla jechuudha. Haga dhumaatti eessayyuu hin dhaqinaa, nu waliin tura. Yoo fedhii keessan ta'e laayikii, sheerii, sabiskiraaybii gochuun maamila keenya ta'a isiniin jechuu barbaada. Maarreeqa dibata kana maalirraa qopheeffannaa, maaliif nu barbaachisa kan jedhu gaa viidiyoo kana keessatti hundayyuu isiniif hin qooda. Akkasuma isin fuulduratti dibadhee jira. Waliin haa ilaallu, walirraa baranna. Maarreeqa manuma keenya keessa teenyee ala salphaa ta'een baasii tokko malee dibata baay'ee miidhagaa fi akkasuma faayidaa guddoo qabu dalagachuu dandeenya jechuudha. Akkuma argitan killee takkan qopheeffadhee, killee takka erga addaan cabsee booddee killee guutuu isaa hin fayyadamu. Maaliif killeen kan viitaaminii qabu yookiin kan yeroo nyaatan illee faayidaa argamsiisa jennee yaadnu isa garaasaa kana keessaati malee inni bishaansaa oomaan hin fayyadu jechuudha. Kanaaf ga'anis bishaansaa fayyadamuu hin barbaanne killee isa garaasaa gidduu qofaadha. Kun immoo akkuma argitan waan biroo kan itti dabalee baaziliinidha jechuudha. Baaziliiniif killee walitti dabalee daqiiqaa meeqaaf tursiisuu dandeenya? Maaliif dibannaa ka jedhu waan hundaayyuu viidiyoo kana keessatti wajjin laalla jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni yeroo gadi ba'anii xiyyeeffannaan isaanii inni guddaan wiigii fi akkasuma dibata meekaappii bakkeerraa qarshiin bitanii dibatan irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kun immoo ofitti amanamummaa nama dhabsiisa. Erga sirriitti waliin mannee dibannaa yoo xiqqaate daqiiqaa tokko yookiin daqiiqaa tokkoof walakkaa jechuudha. Sa'aatii kennee fi sirriitti waliin makuu qabna, wal simachiisuu qabna jechuudha. Maaliif egaa fuula kee irratti illee yoo wal simateeti irra si gammachiisa waan ta'eef kun bishaan isaadha nan barbaachisu yookiin immoo ittis hin dabalu jechuudha. Akkuma argitan sirriitti waliin makuu qabna jechuudha. Fuula keenya irratti kan finnisaa akkasuma gurraachina adda addaa baasuu fi akkasuma immoo umuriin nama takka ijoollummaa osoo qabdu umurii fuulli kan kee kan dadacha'u yookiin akka nama guddaa taatetti kan fuulli kee shaakarraa'u baay'ee takka miidhagaadha jechuudha. Yeroo baay'ee namni yeroo ammaa kana fiilterii tamanaa jechuudha. Yeroo fiilterii salaa yeroo inni fiilterii uffatee suuraa ka'e yeroo inni fiilterii uffatee viidiyoo waraabe yeroo nama sana immoo qaamaan argitu baay'ee itti rifatta jechuudha. Maaliif siluma namni tokko mana keessatti fuula isaaf dibata akkasii kana hin qopheessuuf jechuudha. Yeroo gadi ba'uu barbaadetti meekaappii dibata. Yeroo immoo viidiyoo waraabuu barbaadetti fiilterii yeroo suuraa ka'uu barbaadettis fiilterii fayyadama. Kun immoo nama biraatti nama tuffachiisa jechuudha. Sababiin isaa ofitti amanamummaa si dhabsiisa. Akkasuma ati osoo miidhagina qabdullee akka waan miidhagina hin qabaannetti of ilaalaa deemta jechuudha. So kanaaf egaa killee keenyaaf baaziliinii keenya haala salphaa ta'een akkasitti sirriitti waliin makuu qabna jechuudha yeroo kennineefi. Sababiin isaa hinqaaquun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Baaziliinii wajjin yoo dibanne fuula keenya ni cululuqsa jechuudha. Namoonni takka fuulli isaanii ni shaakarraa akkasuma cululuqee ittiin bareedu jechuudha. Araboonni warri meekaappitti amananii yeroo hundumaayyuu meekaappii irratti xiyyeeffataniyyuu waan kana mana keessatti ni qopheeffatu jechuudha. Kun bishaan isaa irra deebi'ee isinitti agarsiise ittiin daballee jechuu kiyya. Nutis gaamarree yeroo baay'ee meekaappii fi akkasuma yoo gadi ba'uuf jenne wiigii irratti xiyyeeffachuu qofa osoo hin taane waanuma mana keessa jirullee waan baasii nu gaafannedha waan ta'eef killee yeroo hundumaa yoo argachuu dandeenya. Haala salphaa ta'een mana keessatti torbee keessatti gizee 3 faa gizee 2 faa yoo dibanne bultiin jijjiirama bareedaa fuula keenya irratti argaa deemna. Kunoo dibadheetiin jira jechuudha. Isinitti agarsiisuuf isee fuulduratti dibadhe. Osoon isinitti agarsiisin durattis yoo xiqqaate gizee 2 wayii fayyadameetiin jira. Amma marsaa 3ffaa yookiin gizee 2ffaan fayyadamaa jira. Egaa wanni kun waan nuti tolee na gammachiiseef hordoftoonni kiyyas irraa fayyadaman jedheetiin isiniif qoodee isiniin jechuu barbaada.
yoo isinii danda'ame buruushii kan meekaappii ittiin dibatan yoo qabaattan buruushii meekaappii ittiin dibachuu dandeessu. Yoo isan qabaanne immoo farshaa yookiin kanuma ilkaanii buruusha ilkaanii kanaan dibattu jechuudha. Kan fuulatti godhadhe kun laastikii lallaafaa kan mana keessatti nyaata ittiin shaffanamu jechuudha. Hundi keessanuu beektu warri mana arabaa keessa hojjetan laastikii lallaafaa kan yeroo nyaata ittiin shaffananii lafa kaa'anii sanaadha jechuudha. Sababiin isaa akka qilleensi irratti goggogsu hin barbaanne maaliif akka inni irratti goggogu hin barbaanne ani kanan shaffaneeti fuula kiyya tursiisuun barbaade. Seerri isaa yookiin akkaataan itti fayyadama isaa haala kanaan baay'ee bareedaadha. Fistaalii kanaan ashagee daqiiqaa 15 yookiin 20 fi fuula kiyya irratti akkasittiin tursiisa jechuudha. Akka inni irratti goggogu hin barbaanne yoo irratti goggogee viitaaminiin isaa yookiin miidhaginni yookiin immoo qulqullina inni fuula kiyyaaf kennu akka qilleensi irraa dha'u hin barbaanne jechuudha. Ammaaf dhiqadheetiin jira kunoo akkuma argitanii. Egaa obboleeyyan kiyyaa asirratti waan isin jechuu barbaadu guyyaa takka dibattanii jijjiirama guddoo arguu hin dandeessanii obsitanii marsaa 2-3 yoo dibattan isaa achitti xiqqoo jijjiirama argaa deemtu. Yeroo finnisii isin irratti babaayyatus yoo kan walitti aansitanii yeroo qabaattanii dibattan ta'e baay'ee takka jijjiirama isiniif fidaa deema. Fakkeenyaaf kaleessa dhingaddaa yoo finnisii yookiin gugurraachinni ka fuula keeraa sitti mul'atu ta'e irraa xixiqqaataa deema. Yoo kan irra deddeebitee dibattu ta'e immoo cirii sirraa badaa deema jechuudha. Haala kanaan jijjiirama argata malee guyyaa takka dibattee guyyaa takkatti maa finnisanarraa balleessuu fuulli kiyya maaliif miidhaguu didee jechuu hin qabdu. Akkuma argitan ani kan gizee takka qopheeffadhe dibadhee fixeetiin jira. Yoo dibachuu barbaade guyyaa biraaniin qopheeffadha waan ta'eef killeenis baaziliinis waanuma mana keenya keessa jirudha. Haala salphaa ta'een akkasitti fayyadamuu dandeenya. Yeroo hundumaa fiilterii fi akkasuma meekaappitti amanuu osoo hin taane namni namummaa keenya kan ittiin madaalu meekaappiitiin yookiin immoo fiilteriin osoo hin taane fiilteriin alatti jechuudha. Egaa kanuma isiniin jechuu barbaada. Yaada keessan koomentii jalatti naaf qoodaadha. Dibadhaa irraa fayyadamaa akka itti gammadan abdiin qaba. Inqaaquun miti araboonni baay'ee ni dibatu jechuudha ni jaallatu. Maaliif fuulli kan kee akka cululuquuf yookiin immoo akka biqaatii sirra bareedinni akka sirra mul'atu godha jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeenya obboloota koo. Viidiyoo keenya yoo isinitti tole laayik share subscribe gochuun yaada qabdan yookiin waan isin barbaachisu koomentii jala kaa'aa isiniin jedha isiniif deebisa. Galatoomaa.